Kun wanni maa irra jedhee isiniin boo maali ilmaan Oromoodhaa hundi keessan ilmaan namaati namni balleessaa ni kata'a dongora dalagamaa jira ijoollee teenya ijoollee shanee ta'ala jirtu warra gartee ammallee hafi haa galan gaara keessa taa'uun isinis na argeetanii ijoolleen shanee keessa jirtan gaara keessa taa'uun yakkuma isinit dabalaa deema hedduun namaa waan amma ka BBC'n fa'aa deemuun kanneen wanni hedduun kaa'ammoo nama ka'aa jiru gaarii miti wanni ijoollee kan akka isiin hin galle gochuudhaa fi BBC'n afaan Oromootiin qopheesse kuni akka ijoolleen gaara jirtu hin galleef dalagamaa jira jechuudha. Warra galee uummanni matee seera dhiyeessaa jira hin galinaaf kun qindaa'ee qindoominaan lafa kaa'ame jechuudha. Ani maal jenaa asirratti ijoollee gaara jirtuun karaa nagaatti koottaa galaa. Hedduun keessaa warra ajajni isin kennamee akka illee daldala jedhanii seeraa waraanaa keessatti ajajaaf ajajamaan garaagarummaa qaba. Kana bal'inaan guyyaa takka isinii fidaa jechuudha. Ajajaa fi ajajamaan yakka dalagamu irrattis. Kun gaara keessa yoo jiraattan bari yakkuma dalagaa deemtanii. Yoo gaara keessa jiraattan yakkuma galatoomii Hamish Mahammad. Amiin yoo ayiteetii. Warri gaara keessa jiru yoo kagartee waan amma BBC'n isin achi dhorkuuf isinitti daldalaaf warra duuba taa'ee waan kana kaawwatu jira deemtan taate achoo jiraattan yakkuma daladdanii jechuudha. Karaa nagaatiin galuun amma kaawwanni isaan kaleessan mootummaan karaa nagaatiin dhiifama godhee fi galanii uummanni yakka irratti dalagan ammoo gartee yakkaa fi machoo deemaa jiran. Kanaaf maal godhuu deeman mootummaallee isin dhiisu uummanni isiniin dhiisu hin galina jechuu barbaadan jechuudha. Hin dogongodina ijoolleen gaara jirtan. Ijoolleen shanee yaatanii jirtan. Yoo achi jiraattan yakka isinit dabalamaa deema. Galtanii yakka karaa nagaatiin galtanii uummata yakki irratti dalagame sanis hedduun keessaa warra isin dalagsiisanii warri dalagsiise ammoo warri dalagsiise yookaan ammoo dalage ufiin hogganoon namoonni waan kana irratti qaban sunniin achi teettanii yakka biraa daladdanii ufitti dabaluu irraa galtanii yakka saniif namni isin ajjeesu hin fannisu hin jiru. Lubbuu namas baastan waan daladdan kun manni murtii dhiyaattanii yakka keessaniif adaa fudhattanii uummata keessanii waliin makamte yoo kam guddate jechuudha. Kanaaf jecha garuu waan dhaabmallee deebi'anii lama akka isinitti hin taphanne ijoollee Oromoo warri gaara artan ijoollee shanii keessa artan bakka feetan jiraadha. Namoonni hadha isin achi isin dhorkuuf deeman kuni isiniin daldalaa jiranii dagatinaa. Isiniin daldalaa jiranii isiniin ilmaan ofii guddifachaa jiranii isiniin morka seenan paartii siyaasaa wajjin isin ibiddan naqanii akka isin maqaa isin harkeessanii ibidda qabachaa jiran. Jiruu teessan jiruu maatii keessanii balleessaa jiran jechuudha. Argitan galte ijoolleen kaleessi waliin jirtu galaa jirti. Wanni tokko ammaa achi Itoophiyaa keessatti qawweedhaan namni tokko naami osoo buqqaa'ee uummanni guutuun gaara seenee namni tokkollee karaa qawweeti waan kana dhiifamallee naa godhaa yoo xiqqaate waggaa 20 dura dubbadde. Ripheelloodhaan ammaa achi addunyaa keessa bakka takka illee hin qabu jechuudha. Teekinooloojii balleessaa jira. Amma xiyyaara walolaa jiranii dhagaa warri karaa kana amantaniif waan kanaan subamtanii gaaratti illee yaatan. Amma fakkeenyaaf lolli lafoof hafuu deemu jira. Hafillee amma Eertiraa wanni baqattee maali? Eertiraan lola lafoo dandeettee harkaa qabdi. Itoophiyaa dhasanii ni miika loltuun dirooniidhaa fi xiyyaaraan meeshaa guddaadhaan ganda ta'aniitiin ganda keetuman jechuudha. Namni amma waraana gaara baasee mishigii irraa balbala irraa oloof hin jiru. Dheengadda Israa'elii fi Iraawwanni daladde kana. Raashaadhaa fi Yukireen wanni dalagaa jirtu kana jechuudha. Kamuu biyyi kamuu. Soo kanaan maal ta'uu deema? Kunuu hafuu deema. Inumaa artificial intelligence bakka fudhachuu deemu jira. Fakkeenyaaf amma taankilee xixiqqoo nama malee deemtu dalagaan xiyyaara nama malee dalagaa xiyyaarumaa barama. Maal ta'uu deema? Xiyyaara nama maleeyyii akka diroonii kana jechuudha. Miidhimmaan jeet warra jedhaniin kunniin amma Turkii daladdee jirti. Nama maleeyyii dhufaa jira. Laan innu paayiletiin tokko akka hin duune ammaachi. So yeroo kana keessa gaara galee qawwee qabadhee lolee dhufa namni yoo jiraate baay'ee wallaahi dogongortoota. Amma roobot akka sareetitti akka namaatitti akka hunda dalagdee chaayinaan faatii Ameerikaanis baastee jirti. Kanaa miti roobootii xixiqqoo wannaa diroonii xiyyaarri dhaqee naannoo san guututti akka agartanii namoonni akka nama garbuu yookaan xaafii kuntaala jissee gannaqeetti gannaqan dalaganama. Kana jechuun namni lafa nama loluuf deemu yoo jiraate kan nuti facaasan naannoo sana. So kanaaf
Yeroon waan kana mara hambisaa jirtu warri durii waraanaan wal ajjeesa. Seeyfii ba'an. Cuuphee qabatee dhagaa bocee warri jalqaba lola eegale dhagaa wal dhagaa qaranii dhagaa wal waraanan. Faasii fa'aa wal lolaa turanii eeboo jijjiiranii gaashaa yookaan ammoo wonte jedhan kan dalagatanii waan ofirraa ittisaniin dhawaa tana kana osoo deeman xiyyatti dabranii xiyyarraa osoo deeman gartee qawwee takka takkaatti dabranii tartiiba osoo deeman qawwee automaatika dhufee automaatika irraa osoo deeman maashin gaan jedhanii guddaan kun dhufee taankiin dhufee wanni martuu gartee xiyyaarri dhufee dhawaa tana osoo akkana deemu gartee miigiin fa'aa dhufee jechuus ni galee. Waan kadhee san hambisaa dhufe ammallee akkas kanaafuu ijoolleen gaarii jirtan gabaabdumatti doon pilee wannaa keetiin taayimii keetiinis hin taphatin lubbuu keetiinis hin taphatin seenaa keelloo hin xureessin yeroo waamichi sii godhamu kana koottaa karaa nagaatiin galaa eega jedhan atleast mootummaan dhiifama godhee si bira dabraa jechuudha. Hawaasa kan kee akka keessatti daladde gumaa kafaltee fixachuu dandeetta hatta gabraafi lubbuu nama balleessite gosa qabda balleessite gosteetii yoo galte gosti sirraa fixxi jechuudha. Kanaafuu waan amma BBC'n deemuun waan nama dalagaa jiran karaa BBC warri BBC ni nagaa BBC afaan Oromoodha. Yakka hamaa seenaan isin hin daganne hin dalagina. Namoonni akka hin galleef sodaachisu mootummaallee isinii dhiisu uummanni isin dhiisuuf deemtanii mee madhiisa. Yakki kun gartee bal'achaa deemuu xiqqeeffachaa deemuu wayya namni qaroon ijoolleen soodis qaroomuu qabdan. Akkana jedhanii jettanii ufduu deemtan yoo taate ifnoon bal'achaa deemachuu barbaadeeti. Kanaaf akkasii Rabbi biyya teenya illee nagaa haa godhu hundi keessanuu warri gartanii karaa peejii kiyyaatiin na hordoftan warri haqadda waliin qabanne ulfaadhaa galatoomaa qilleensi kiyyaadha bareeda uumaan jedhu akkana taate inshaallah borullee ni dhufa karaa tiktookiitiinis inshaallah ni seenaa yoo danda'e amma daqiiqa gabaabduu ni seenaa inshaallah akkasii ulfaadhaa galatoomaa wanni martinuu gara nagaatti deemaa jirti biyyi keenyas gara misoomaatti deemaa jirti jijjiirama hedduutu dhufaa jira odeessi hedduu bal'atu jira. Gartanii keessaas ni fudhamu waan hedduu karaa hedduurraa waan argattaniif ammoo nuti wanni goonu hundi keenya nama jala hin deemina dhugaa jala deema. Wanni Oromoo dhaamu ijoollee Oromooti lafaa dhufaa dhaamu mala hunda keessattuu dhugaa jala deema nama jala hin deemina. Jaal namaatiif hin deemina namni ati jaalattu hedduun kan akka dalaguuf waan hamtuu dalagu jira. Inni wanni waan san dalaguuf yookaan wallaalee yookaan dantatu dalagse quba qabaadhu. Ati ilaali aqlii qabda yeroo qabda gartee wanni namni kun dalagu maalaal benefiitetti biyya adiin kun uummanni adii wanni caaluun maali? Waan bu'aa isaa qabu biyya isaatti waa bu'aa keessa argachuu qaba. Yookaan akka isaatti yookaan akka naannoo isaatti yookaan akka amantii isaatti yookaan akka biyya isaatti yookaan akka ilma namaatti. Wanni kun bu'aa maal qaba beekuu qaba waan tokko deeggaruuf irraa dubbachuun duratti. Hedduun keenya namni amma waan nutti maniin deemna rakkinni keenya. Nama wayii jala deemna gosa fa'aa jala deemna. Akkasii. Wanni irra guddaa itti badu jira namoota oduu bakka irraa dhufte hin beekne waan tokko bakka irraa dhufne hin deemne keessatti sareen nama nyaataa jirti akkasii isin jaaladhaa isin kabajaa hundi keessanuu warri gartee na jala jirtan jabaadhaa rabbi kennaa sodaannu haqa haa dalaynu gartee abbaan fedhe gosaan amantiin nama hin tuqina amantiin ta'a abbaati namni waan fedhetti amanu amantii walii kabajaa yeroo nageenyi dhufu barate amantiin ollaa kee jiru yoo ati musliima taate kiristaanii waaqeffataan pirootestaantiin amantii fedhe haa qabaatu kabajiif teessii kabaja. Hin tuqin amantii namaa. Sigilee tokko wanni guddoon eegan kun gosa. Gosa hunda rabbi uumu. Balleessuu hin dandeettu balleessuu hin danda'an. Kabaji. Gosa namaa teessii kabajanii. Sigilee ollaa. Beeka ollaa akka fedhe haa ta'u. Dhugaa yoo agarte hamtuu yoo agarte dhoorki. Akkamitti dandeettii qabdu abboonni kun hamaa jedhiin. Abbaa fedhe haa ta'u amantii fedhe haa qabaatu. Si jibba namni dhugaa. Yoo ati kanneen daladde, yoo ati amantii namaa kabajje, yoo ati gartee dhugaa dubbatte, yoo ati gosa namaa kabajje, yoo ati ilma namaa tokko kabajje, yoo ati dhugaa daladde, wallaahi nam tokko sin jaalatu hin eeginsa. Yoo san eedde onni isinii dhaamu kabajaa barbaadaa, jaalala barbaadaa, dhageettii barbaadaa yoo jette bes harka dhayii garee wayii ka sirbu gartee warra gartee hadiraa dhawu bakka sirbaa bakka heeheeyii warra feemasii jedhan kana namoota ori'a wayii waliin jala seenii fiigi. Jaalatamtee samii san dhattee beekamtee samii san dhattee guyyaa takka akka nama samii gubbaa gartee paarashuunni jalaa citee lafatti gartee surrii fi wanni marti lafeen caccabtee lafa ufa gartaa jechuudha. Yoo ammoo dhugaa qabattee akka jala deemtee
simaa hadha namni gartee si arrabsee si duulee addatti haftee jibbamtee hamatamtu kanatu warra kaawwan isaanii gartee faffalaxamee jijjigee bakka hunda ciisu kana gubbaa dhattee gartee lafa gallaalta gartee abboo akkamitti baatee siin jedhan duru yaa kabajamaa namaa jaalatamaa namaa yaa hayyuu namaa siin jedhan. Kanaaf kun dhaamsa hayyoonnis warroonni amantii abbootiin amantii illee dhaaman jechuudha. Dharti hoomochaa jedhan gaara fakkaatti yoo tachi ilaaltu ganama. Dhugaan ammoo mitii xiqqoo takka fakkaatti. Akka aduun ba'aa dhuftu bubbeen dhuftuun dhartituun dhabamaa deemti. Ta gaara fakkaattu sun. Bubbeelleen fuutee lixxiin aduulleen fuutee lixxiin sa'aatimmaan gartee aduu bubbeenuu jiraachuu baattu baqaa deemuun akka lafti guyyaa deemtu. Dhugaan kalee miti jedhanii ilaalan guddachaa dhufti. Suuta deemti hin jarjartullee hin tiratti. Kana beekuu qabda jechuun sii galee. Lafaa dhufaan ijoolleen keessaayyuu. Kun shamarran Oromootii waa dhaamee dhaaman. Shamarran Oromoo. Wanna hedduu irra guddaan amma kana namoota hedduu argaa jirtan sooshaal miidiyaa kanarratti. Fuuti. Heerumni. Akka ta'e agartanii wanni isin ilmaan Oromootiif hundi keessatti nisaa olii dhaabna kaaba kan agartanii aniin kun nama lafa bule. Tokkoffaa shamarran dhagaa abbaan shamaraallee dardarri qabeenya qabdullee keessa artillee dardarri yoo cidha godhattan nagaa gaariitti keessaa kun dhiifama warri amantii bira amantii musliimaa cidha keessa yoo dandeettan cidha xiqqaawii cidha laafa irra laafa cidha san godhaa. Tana sheekolee bira dhaqaa wanni akkanaa kun akkamii jedha gaafadhaa. Nabiin Rabbi Faaxumaa jaala Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam radalla ana isinis nama jaalatan hin qaban. Cidha godhanii heerumsiisan shuwaa kaan ni kaa'idhaniif rigaa. Fuutii cidha guddaa godhatan tokko waliin hin jiraatan dhaqaa olumaa gaafadhaa. Yoo waliin jiraatanoo yoo waliin jiraatan kam jiraatan beeytan ibiddarra ol kaanii jiraatan. Warra gartee yoo qawwee qabaate guyyaa kana qawwee waliin nyaachifatu. Yoo qawwee hin qabne albeen mana kana keessa ol gaarii aabulu. Nalagaa hedduun nama warra san gootan. Hin godhatin cidha wannaa. Yoo qabeenya qabaa cidha godha jette intalti heerumtu keessaayyuu intalti islaamaa miskiina masgiidatti osoo namni quba hin qabne guyyaa jum'aa godhi nyaata akka gaarii nyaata bareedaa ajaa'ibaa kana qali miskiina gartee masgiidatti nyaachisi. Galgala obboleewwan keetiif nama gartee sadii afuriin mana gurbaa kiyyaa abbaa warra kiyya nageessaa dhiye. Yoo ati jiruu jannanni addunyaarraa maali beektu? Ani yoo na gaafatan jannanni addunyaa tanarraa maali na gaafatan? Haadhii warraatiif abbaa warraa walii galu. Jannanni addunyaarraa. Azaabni addunyaarraa maali beektu? Jaarsaaf jaartii wal dhabu. Walii galuu dadhabu. Azaabni addunyaarraa. Qabeenya feete qabaadhu, jabina feete qabaadhu, waan feete qabaadhu, bareeda feete qabaadhu. As qofatti miti bara achitti illee jahannam seensisti dubbiin tun. Maali beektu manni kee qaaqa. Jiruun qabdu bara. Mallaqni ni jira, makiinaan ni jira, biillaa keessa galta sitti maashaallah qalaalaa sitti ta'u. Ati keessa ibiddarra jirta. Hin godhinaa. Ani waan dhagala isinaa dhaqaa olumaa gaafadhaa kaan. Hin godhinaa jedha. Isni galee. Shamarran ammoo shamarran wanni isin dhaama. Haga dandeettan piliis rabbi sodaadhaa sooshaal miidiyaa irraa galaata islaama. Yoo heerumtan namni fedhe waan fedhe isin hinaa jedhu hin dubbatinaa. Yangee hedduu fuudhaa jira. Yeroo fuudhee gabbaa'ee maaliin baabeetta? Ebaluu akkasii.
Amma arsii Harargee tana rabbi akkana godhee beessa. Intala Harargee fuudhee Harargittiin arsii heerumtee arsiin Harargee fuudhee baluun akkas ta'ee marqi akkas ta'ee qixxaan akkas ta'ee maaliyyoon akkas ta'ee warra akkasii.